Kabajamoo barattoota akkam jirtu nagaa keessanii kun YouTube Gumii Raayyaati. YouTube Gumii Raayyaa irratti odeeffannoo barbaachisoo fi gorsoota garaagaraa isinii dhiyeessaa akka jiru quba qabdu. Odeeffannoo kanas hordofaatti fayyadamaa akka jirtan abdiin qaba. Viidiyoo darbe irratti kan isinii dhiyeessee raadarraa of eeggachuu kan jedhu ture. Dhimma mata duree kanaa ilaalchisee yaada bal'aa akkan isinii kaasee nan abdadhaa. Isinis hordoftaniittu hubannaa sirraa argattaniittu jedhees nan abdadhaa. Guyyaa har'aa immoo mata dureen waliin ilaallu nama odeeffannoo ta'uu kan jedhudha. Kana bal'inaan waliin ilaallaa. Egaan YouTube kana subscribe gochuu, hordofuu, share gochuu hin dagatinaa. Haalaan akka itti fayyadamtan isiniin jajjabeessaa. Namoota YouTube kana hin argin jiran quban qabaatin jiraniifis share godhaa. Akka hordoftan gamanumaan isin affeeruun barbaada. Kallattiidhumaan mata duree guyyaa har'aatti yeroo deebinu nama odeeffannoo ta'uu kan jedhu maal jechuudha? Nama odeeffannoo ta'uu jechuun keessumaa barataa irratti kan xiyyeeffatu waan ta'eef gorsi kuni barataan nama odeeffannoo ta'uun maaliif barbaachisaa? Akkamittiinis odeeffannoo argataa kan jedhu bal'inaan walii wajjin ilaallaa. Sababiin isaa mata duree bal'aa fudhannee kaana jalatti gorsoota garaagaraa kana ilaalaa jirra. Yoomiyyuu taanan amma gorsoota kana xumurrutti mata duree bal'aa fudhannee kaana hin dagatinaa. Innis maal jedhaa? Guyyaa jalqabaatti kan walii wajjin ilaalle icciita milkaa'inaa barattootaaf jedha. Icciita milkaa'inaa barattootaaf kan jedhu jalatti viidiyoo garaagaraa hojjetaa jirra. Isaan kunis gorsa kan kennan, gorsa irratti kan xiyyeeffatan waan ta'eef hundumti isaanii galtee mata duree guddaa sanaa kan ta'anidha. Kanaaf guyyaa har'aatti kan ilaallu kuni nama odeeffannoo ta'uu kan jedhus icciita milkaa'inaa barattootaaf kan jedhuuf galtee kan ta'u yookaan isarraa kan maddee qaamuma isaa waan ta'eef irraa jalaan ilaalaa kan jiru keessaa isa tokkodha. Nama odeeffannoo ta'uun barataadhaaf baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee namoonni yeroo dubbatan odeeffannoon hin jajamus hin tuffatamus jedhu. Kas jechuun odeeffannoo argannu kun faayidaa hin qabu, kun barbaachisaa miti, kun homaayyuu miti jedhamees tuffatameen darbamu. Akkasumas immoo odeeffannoo argames immoo waan guddaa akka ta'ettis ol fuudhanii hin jajamu takkaadhuman. Kanaafidha odeeffannoon hin tuffatamus hin jajamus kan jedhan. Haaluma kanaanii odeeffannoon baay'ee nama barbaachisan hedduu barbaachisoo ta'an jiru. Akkuma kana immoo odeeffannoon hin faayidaa hin qabnes jiru. Kanaaf odeeffannoo irratti yeroo xiyyeeffannu yookaan nama odeeffannoo ta'uu qabnaa yeroo jennu keessumaa adeemsa baruuf barsiisuu keessatti yookaan kontekstii barumsaa keessatti barataan nama odeeffannoo ta'uu qaba yeroo jennu waa lama irratti xiyyeeffachuu qaba. Inni tokkoffaa odeeffannoo barbaadu. Barumsa isaatti akkaataa ittiin jabaachuu danda'u. Wantooti dhimma barumsa isaa yookaan barumsa ishee irratti odeeffannoo bal'aa kennaniif kallattii garaagaraadhaan isaan kana barbaadanii odeeffannoo kana argatanii itti dhimma ba'u. Inni lammataa immoo odeeffannoo argatan hundumaa amanuu utuu hin ta'in odeeffannoo argatan filanii itti fayyadamu. Kanaaf odeeffannoo barbaaduu inni jalqabaa, odeeffannoo argatan immoo filanii itti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf barataan odeeffannoo akkamiidha kan isa barbaachisu kan jedhu yoo ilaalle akka barataatti barataan baay'ee irratti xiyyeeffachuu qaba, odeeffannoo isaa argachuu qaba kan jennu maal fa'i irratti jennee yoo ilaalle inni jalqabaa dhimma barnoota baratu. Maal barata? Barumsa gosa meeqa barata? Barumsa gosa meeqa baradha bara kanatti? Barumsoonni kun maal jedhamu? Kanaaf maal na barbaachisa? Qophii akkamii na barbaachisa? Barumsa kanaafi kitaaba akkamii na barbaachisa? Akkamittiin dubbisuu na barbaachisa? Kitaabota na barbaachisan kan ammoo eessaan argachuu danda'a? Kitaabarras kan darbe odeeffannoo dabalataas eessaan argachuu danda'a? Kan jedhan kan irratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni lammataa immoo odeeffannoo dhimma mana barumsaa keessatti baratu sanallee odeeffannoo gahaa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Manni barumsaa sun barumsa akkamiidha? Keessumaa yeroo jalqabaatiif
sadarkaa tokkoffaa irraa gara sadarkaa lammaffaatti yeroo darbinu sadarkaa lammaffaan sun manni barumsaa sun akkamii haalli baruuf barsiisuu achi keessa akkamii barumsa achi keessatti kennamu maal fakkaataa isa jedhu kana sirriitti adda baasanii odeeffannoo qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroonni mana barumsaa sana keessatti yeroon barumsaa akkamii yeroon boqonnaa akkamii sa'aatiin isaa yeroo akkamiidha isa jedhu waan hundumaa odeeffannoo gahaa qabaachuun confusionii irraa nama ittisa yookaan confusionii namarraa ittisa. Kanaaf waa'ee mooraa barnootaa keessatti barannu mana barumsaa keessatti barannu waa'ee gosa barnoota barannu kana odeeffannoo qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni sadaffaa barsiisoti nu barsiisan waa'ee isaanis odeeffannoo qabaachuun barbaachisaadha. Amalli isaanii maal fakkaata? Qormaata irratti, qormaata baasuu irratti, qormaata akkamii baasu? Eessaa baasu? Haalli qormaata isaan baasanii maal fakkaata? Akkamitti itti qophaa'uun qaba? Yeroo barsiisan illee barsiisonni kun amalli isaanii akkami? Barsiisaan inni tokko isa tokkorraa amalli isaa maaliin gargar ba'a? Barsiisaa hundumaa wal qixxeetti amala tokko qaba jennee ni ilaallu. Amala garaagaraa qabu. Akkuma amala isaaniittis immoo duukaa adeemuudhaa fi amala tokko isaanii beekuun barbaachisaadha. Inni biraa mana kitaabaatti akkamittiin akka fayyadamuu qabu. Manni kitaabaa meeqa jiraa? Eessa jiraa? Mana barumsa sadarkaa lammaffaatti mana kitaabaa tokko caalaa qabaachuu dhiisuu dandeenya. Anyhow isumayyuu kitaaba akkamii jiraa? Sa'aatii akkamitti fayyadamuun danda'ama? Kitaaba ergifatanii gara manaatti fudhatanii galuun hin danda'amu hin danda'amu? Achi keessattis haala akkamiitiin dubbifama? Haala akkamiitiinis fudhatamee itti fayyadamama kitaabni kuni? Haalli itti fayyadamni mana kitaabaa seerri isaa akkami isa jedhu odeeffannoo gahaa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Gara dhaabbata barnoota olaanaa gara kan yuunivarsiitii kan kolleejjii yoo dhufne garuu manni kitaabaa 2, 3, 4 yuunivarsiitii keessatti immoo 4, 5, 6 ta'uu danda'a. Kanaaf mana kitaabaa isa kam keessaa kitaabni gahaatti jira. Kitaabni barnootaan baradhu wajjin wal qabatu wal fakkaatu na fayyaduu danda'u keessatti argadhu. Mana kitaabaa isa kam? Mana kitaabaa isa kamtus sa'aatii meeqaaf hojjeta? Sa'aatii 24 guutuu kan hojjetu mana kitaabaa isa kam? Haalli itti fayyadama mana kitaabichaa akkami? Kitaaba bakkeetti ergifachuu hin danda'ama? Yoo danda'ames haala akkamiitiin danda'ama? Kan jedhu namoota achi keessa hojjetan wajjinis haala akkamiitiin hariiroo akkamii uumanii naamusaa mana kitaabaa sanaa eeganii kitaabatti fayyadamuun akka danda'amu kana odeeffannoo qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Manuma kitaabaa alattis immoo maddii odeeffannoo irraa argamuu danda'u kami? Manni kompiitaraa inni itti fayyadamnee intarneetii fayyadamnee odeeffannoo irraa argachuu dandeenyu jira. Kana odeeffannoo gahaa funaannachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni biraa kaalandarii barnootaa fi qormaataa. Barnoonni yoom jalqabee yoom xumura? Simisteerri tokko yoom jalqaba yoomis xumurama? Guyyaa isaa sirriitti beekuun barbaachisaadha. Itti qophaa'uuf nama gargaara waan ta'eef. Qormaati giddu galeessa semisteeraa miid egzaam isa jennuu fi qormaatii dhumaa faayinaal egzaam kan jennu yoom gidduuttis battallee jiraa? Continuous assessment wanti jedhamu jira. Inni mataan isaa illee akkamiin kennama? Yeroo akkamii kennama? Kan jedhu odeeffannoo gahaa qabaachuun barbaachisaadha. Mooraa mana barnootaa keessa turru elementarii haa ta'u, mana barumsa sadarkaa lammaffaa ta'u, kolleejjii haa ta'u, yuunivarsiitii haa ta'u garuu kan dhufnee keessatti barannee manatti gallus haa ta'u, kan keessa jiraannee achumatti barannus haa ta'u dirqamaa fi mirga qabna akka barataatti. Kanaaf duraan dursinee dirqamii keenya maalii akka barataatti mirgi keenyas maalii isa jedhu beekuu qabna. Manni barumsaa tokko dhaabbatoonni olaanaa kana hin godhu. Yuunivarsiitonni, kolleejjonni sadarkaa lammaffaas jira jedheen abdadha. Maal godhu? Dirqamaa fi mirga barataa jedhanii barreeffama gaggabaabduudhaan barreessanii barataadhaaf hin hiru yookaan immoo yeroo orienteeshinii walitti qabanii barattootaa fi ibsa kana kennu.
dirqamni barataa kana mana barumsaa kana mooraa barumsaa kana keessa hanga turutti hanga jiraatutti dirqamni keessan kana jedhanii himu. Haaluma kanaan immoo mirgi keessanis kana. Kanaaf dursanii mirga ofii beekuun dirqama ofii beekuun haalaan adeemsa baruuf barsiisuu keenya keessatti haalaan barumsa keenya hordofuudhaaf nu gargaaraa. Fiixaan ba'umsa jennu sanas yookaan bu'a qabeessa ta'uu jennu sanas akka dhugoomfannu nu gargaaruu danda'a jechaadha. Kanaaf wantoonni kun dursinee wantoota beekuu qabnu, odeeffannoo isaanis qabaachuu qabnu akka barataatti jechuudha. Yoo ta'ani maddoonni odeeffannoo kanaa immoo maali? Odeeffannoo kana eessaa argannaa, eenyurraa argannaa, akkamittiin argannaa isa jedhus beekuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf barattoonni nu dura siineer warra jennu yookaan barattoota buleeyyii kan jennu isaan kun madda odeeffannoo keenyaa isa tokko ta'uu danda'u. Gaafataan gowwaan qabu jedhama. Kanaaf waan baruu barbaannu waan hin beekne barattoota nu dura mooraa sana keessa seenanii barumsa isaanii baratan siineroota warra ta'an irraa odeeffannoo barbaachisaa ta'e funaannachuun walitti qabachuun gaariidha. Ofitti dhibaa'uu nurra hin jiru. Namni nu dura seenee waa'ee mooraa sanaa nu caalaa beeka gaaffii hin qabu. Kanaaf waa'ee mooraa sanaa, waa'ee itti fayyadama mana kitaabaa, waa'ee baruuf barsiisuu, waa'ee amala barsiisaa, waa'ee haala qormaataa kana hundumaaf kan biraallee taananii barattoonni buleeyyiin yookaan senior students odeeffannoo gahaa waan qabaniif isaanitti siquudhaan odeeffannoo isaanirraa funaannachuun baay'ee barbaachisaa. Kanaaf iddoo barumsaa keessatti jalqabatti barsiisaa dura namoonni barumsa irraa argan ijoollota siinerii ta'an irraati. Kanaaf isaan kanatti siquun odeeffannoo irraa funaannachuun barataa sanarraas isa kanarraas hundumarraa odeeffannoo fuune garuu akkuma sila isiniin jedhee barataa baay'eerraa odeeffannoo walitti qabachuu dandeenya siinerotarraa. Barataa baay'eerraa isa fudhanne hundumaa immoo itti fayyadamna amannas jechuun miti. Barattoonni nu goomsuu waan sirrii hin taane odeeffannoo sirrii hin taane nuu kennuu danda'an akka jiran wallaaluun nurra hin jiru waan ta'eef garuu sila waan lama kaa'eera. Odeeffannoo funaannachuu ni jalqaba, odeeffannoo filachuu fi isa filanne itti fayyadamuun immoo isa lammaffaadha. Kanaaf funaannachuu, kolleekti gochuu, fiiltar gochuu isa filanne sanatti immoo fayyadamuun barbaachisaa. Kanaaf maddi odeeffannoo keenyaa akka barataatti ni jalqabaa barataa yookaan barattoota buleeyyiidha. Inni lammataa barsiisaa mooraa sana keessatti argamu. Barsiisaatti siquudhaan fakkeenyaaf barsiisonni nuti wajjin wal barru jedhee ani yaadu barsiisota nu ramadamanii nu barsiisan. Kanaaf barsiisonni kun jalqaba irratti siqnee odeeffannoo irraa argannu waa'ee amala isaanii barruu isaanii wajjin itti dhiyaannu waan baruu barbaannu gaafannee barruu waan ta'eef akkas jechuun hariiroon nu gidduu jiru hariiroo barsiisaaf barataa akka abbaaf ijoollee yookaan haadhaaf ijoolleetti jechuudha. Kanaaf itti siquudhaan odeeffannoo barbaannu gaafannee irraa baruun hin danda'amaa. Barsiisaanis akka madda odeeffannoo tokkotti fayyadamuu dandeenya. Inni sadaffaan maddi odeeffannoo mooraa keessatti akka barataatti argachuu dandeenyu beeksisoota yeroo garaagaraatti maxxanfaman. Yeroo garaagaraatti beeksisoonni garaagaraa maxxanfamu mooraa keessatti gabatee beeksisaa irratti jechuudha. Yeroo baay'ee kana hordofuun baay'ee barataatti ulfaata maaliif akka ta'e hin beeku. Beeksisa maxxanfamu dubbisuun utuma arganii bira dhaabatanii odeeffannoon baay'ee isaan darba. Maxxanfamee waan dubbisneef amala isaa waan hin qabaanneef waan hin amaleeffanneef waa dubbisu barattoonni baay'een waan baay'eetu isaan darba. Kanaaf beeksisi yeroo yerootti maxxanfamu odeeffannoo nuu kennuuf maxxanfama. Keessuma kan barataa laallatu yeroo ta'u bira darbuun dhibaa'uun nurra hin jiru. Sababiin isaa madda odeeffannoo waanta ta'eef. Kanaaf maddi odeeffannoo inni sadaffaa beeksisoota garaagaraa mooraa keessatti maxxanfaman barattoota kan ilaallatan dhimma baruuf barsiisuu keessatti maal gochuu akka qabnu, maal nurraa akka eegamu, yeroo yerootti
odeeffannoo haaraa kan irraa argannu waan ta'eef dubbisuun gaariidha. Inni biraa inni arfaffaan immoo barataa madaree keenya waluma wajjin kan barannu inni silaa inni jalqaba irratti barattoota buleeyyii nu dura seenan jenne. Inni kun immoo barattoota madaree keenya ijoolleen tokko colleedha. Odeeffannoo baay'ee hanti godhu barbaadu lafa isaan argatan akkamittiin akka isaan argatan eessaa akka argatan kan hin beekamu garuu odeeffannoo barbaachisaa ta'e argatu. Barattoota akkasiirraa haalaan hiriyaa taasifannee odeeffannoo irraa argachuun ni danda'ama. Kanaaf daree keenya warra ta'an yookaan barattootuma kutaa keenyaa wajjin barannu taane odeeffannoo nu duraa kan argatan yoo ta'an isaan akkasirraa fayyadamuun ni danda'ama. Haa ta'uyyuu malee barattoonni yeroo baay'ee odeeffannoon barbaachisaa ta'es madda odeeffannoo kun yoo jiraatan illee barattoonni odeeffannooma jedhamu kanayyuu dhaga'uuma badaan barbaadan dubbisuus badaan barbaadan waan fayyadus ittiin fakkaatu. Baay'ee wanti nama ajaa'ibu barattoonni koorsaa outlaayiniin hin kennamaa fi koorsaa outlaayiniin kun odeeffannoo guutuu qaba. Maqaa barsiisichaa qabaa, iimeelii isaa qabaa, lakkoofsa bilbilaa isaa qabaa, lakkoofsa biiroo isaa qabaa, kontentii koorsichaa achirra kaa'amee jira. Akkaataan ittiin madaalaman barattoonni akkamittiin akka madaalaman jira. Kun hundumtuu odeeffannoon kun achirra guutee utuu jiru koorsaa outlaayiniin kun jalqaba kutaa yeroo jalqabuuf jedhamu barattootaaf ni hirama. Faayidaan koorsaa outlaayinii kana barattootaaf kan kennamu simisteerri sun hanga dhumutti akka itti fayyadaman maal baratu koorsii sana keessatti qabiyyee maaltu jira maal baratu isa kana tokkoon akka hordofuu duwwaa miti. Dhuma koorsaa outlaayinii sana irratti koorsii sanaaf kan barbaachisu akka referansitti kan kaa'ame barattoonni kitaabota kana dabalataa yoo dubbisan beekumsa gahaa argatu, qormaataafis of qopheessuu, beekumsas gahaa argatu jedhamee kan yaadamu referansonni achirra hin kaa'amu. Referansii yoo xinnaate hanga 5tti isaa olis hin kaa'ama maqaan kitaabotaa jechaadha. Kana jechuun odeeffannoo kennuufi jechuudha barataadhaaf. Kutaa keessatti kana baranna. Qabiyyeen barnoota keenyaa kanadha. Dhimma kana irratti immoo yaada dabalataa argachuudhaaf kitaabolii kana immoo dubbisaa jedhameeti kaayyoon isaa kanaaf. Kitaabota kana kan dubbisanis jiru barbaadanii garuu baay'een barataa kitaaba sana barbaadanii dubbisuu irratti hanqina guddaatu jira. Kaayyoon koorsaa outlaayinii kennu garuu kanaafidha. Dabalataan akka odeeffannoo barbaadan kan kutaa keessatti baratan duwwaan gahaa akka hin taane akka beekan at least referansota kaa'aman sana keessaa 1-2 muraasuma isaallee barbaadanii akka dubbisan of akka danda'an search skill akka guddifatan kanaafidha kaayyoon kennamuuf. Kanaaf of duukaa qabachuu qabu yeroo hundumaa koorsaa outlaayinii sana. Yoo waraqaa isaa qabachuu baatan illee footoo kaafachuu qabu moobaayilii isaaniitti. Inni kun haafuuti barattoonni yeroo baay'ee wanti nama ajaa'ibu maqaa barsiisaa isaan barsiisu simisteera guutuu isaan barsiise maqaan isaa jalqaba sittimee koorsaa outlaayinii sanarras kaa'amee utuu jiru yeroo baay'ee simisteerri yeroo dhumu maqaa barsiisaa isaan barsiise hin beekan. Kun waan ajaa'ibaadha. Kan immoo ragaan guddaan maalidha? Yeroo baay'ee barattoonni gara biiroo koon dhufu barsiisaa Ingiliffaa barbaannee jedhu. Eenyu maqaan isaa jedhamee yeroo gaafatamu hin beekuu jedhu. Garuu haala garaagaraatiin ibsuu barbaadu. Maqaan isaa hoo jedhee yeroo gaafadhu hin beeknudha. Barsiisaa sin barsiise miti? Simisteera guutuu sin barsiise? Koorsaa outlaayinii sinii kennedha? Koorsaa outlaayinii sanarra maqaan isaa jira. Akkamittiin beektanii maqaa isaa simisteera guutuu sin barsiise? Hin beeknu. Koorsaa outlaayinii gaafuma sanaa fudhatanii gaafa sana gatan.
Laalagaa. Namni barataan har'a barataanii odeeffannoo fagoodha dhaqee barbaadee fudhachuu bakkee irra deemee odeeffannoo barbaaduu mitiiti. Odeeffannoo isa harka jiruyyuu haalaan qabeetti fayyadamuu irratti hanqina guddaa akka jiru agarsiisa kun. Namni barattoonni baay'een maqaan barsiisaa isaan barsiisee dhumarratti faayinaal irratti qormaata irratti dhufee kan hin arganne baay'eetu jiru. Kun baay'ee wanta ulfaataadha. Maqaa barsiisaa nama barsiisee semestera guutuu nama wajjin ture koorsaa outlaayinii kennee maqaan isaa achirra jiru wallaaluu jechuun nama hin beekneen barachuu jechuudha. Nama hin beekneen. Kun baay'ee waan nama layyaasisudha. Harka isaanirra waan jiru odeeffannoo. Egaan maqaa barsiisaa kan hin qabanne achirraa. Koorsaa onlaayinicha of harka kan hin tursine maqaa barsiisichaas kan hin qabanne barataanii referaansii achirra kaa'amee dhuguma dhaqee dubbisee odeeffannoo bal'aa argatee beekumsa isaa gabbisa jedhanii abdachuun rakkisaadha. Kun bara keenya kana keessatti wanta baay'ee ulfaataa ta'edha. Namni barataan odeeffannoo irraa fagoo odeeffannoo argachuus hin barbaadu. Harka isaa keessa jiruyyuu jiraaf hin jiru isaa kan hin beekne waan ta'eef rakkisaadha. Odeeffannoo argachuu irratti, odeeffannoo filachuu irratti, odeeffannoo itti fayyadamuu irratti nama baay'ee aktiif ta'utu namarra jira. Nama odeeffannoo nama ta'edha bara kana wiin kan godhu waan hundumaanu nama odeeffannoo sarchi godhu. Kanaaf kallattii garaagaraatiin odeeffannoo itti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Odeeffannoo yeroo argannu immoo namootarraa akkuma argannu odeeffannoo kennuunis baay'ee barbaachisaadha. Waan dursinee arganne bakka tokko odeeffannoo fudhachuu malee odeeffannoo kennuun jaallatan hin barbaadanis doqna kan jedhu beektu. Odeeffannoo kan namaa guuru garuu kan ofii argatan immoo hin kennan. Kunis gaarii miti. Nus hin arganne waan ta'eef karaa biraatiinis karaa kamiin yoo ta'u nama bira ga'uu danda'a waan ta'eef odeeffannoo arganne akka waan ofii keenyaa uumneetti nama kan biraa barata kan biraa dhowwachuun dhoksuun barbaachisaa miti. Yoo laanne nus hin arganna odeeffannoo sheerolii gochuun barbaachisaadha. Odeeffannoo yeroo fudhannus haa ta'u yeroo laannus garuu wanti adda baafachuu qabnu dhugummaa odeeffannoo kanaa sirriitti beekuun baay'ee barbaachisaadha. Odeeffannoo nuti arganne kun dhugaadha. Odeeffannoo nuyi dabarsinee hiriyaa keenyaaf isa kaaniif laannu waa'ee baruuf barsiisuu, waa'ee waan mooraa keessa jiru waan nuuf fayyadu ta'uu danda'a garuu akkuma argannetti dabarsinee kennuurra dursinee adda baasuu dhugummaa isaa, madda isaa, qabatamaa ta'uu isaa beekuun. Isa fudhannus akkuma kana utuu hin fayyadamin dura maddi isaa eessaa, dhugummaan isaa hammamii, amanamaa isa jedhu adda baasnee ergii hubannee booda. Sababiin isaa maaliifi barattoonni tokko mooraa keessatti hojii hamminaa tokko hojjechuu danda'u maal gochuudhaani qormaati baheeraa jedhanii odeeffannoo akkasii fidanii nutti odeessuu danda'u. Qormaataan nuti bor yookaan iftaani jennee dubbisaa jirru itti qophaa'aa jirru maaliif dubbistaa maal goota qormaati kunoo baheera bakka irra guuteera barataan hundumtuu hojjetee fixeera jedhanii dhufanii nutti odeessu. Kana kan isaan jedhanii tarii akkanii dubbisuu dhaabnuuf ta'uu danda'a. Nu jeequudhaaf sammuu keenya nu jeequudhaaf. Battaluma sanatti amma nuti odeeffannoo filter goonee dhugummaa isaa madda isaa addan baasnu akkasumaan fudhannee amanna taanaanii battaluma sanatti dubbisuu dhaabna. As end of the day wantichi garuu soba ta'ee qormaata bahe sana barbaacha kaa'uu dandeenya. Dabtara keenya lafa keenya dubbisuu keenya dhiisnee qormaata bahe sana barbaacha deemuu dandeenya. Dubbichi garuu dhugaa miti. Kanaaf qormaata keenya isa qophaa'aa fi jiru dhiisnee gaafa qormaatichi dhufu qormaaticha hojjechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf barattoonni tokko mooraa keessatti waan nama jeequ odeeffannoo nama jeequ
akkasumaan odeessuudhaani qormaatii baheera jedhanii sammuu keenya jeequudhaani akka nu hin dubbisne akka nu hin qophoofne yoon dubbisees warra argate caalaan hojjedhaan maal akkamitti inni abdii kutannee yooma dubbisne dhibaa'ummaadhaan akka dubbisnu abdii kutannee akka dhiisnu gochuudhaaf oduu hin taane mooraa keessatti gadhiisuu danda'u waan ta'eef kanaafidha odeeffannoo yooma nuu dhufellee yooma argannellee dhugaasaa maddasaa gummaasaa maddasaa adda baasuun barbaachisaadha kan jenneef yeroo tokko tokkuma maal godhu qormaatuma dogoggoraa qormaatuma san ilaallanne koppii godhanii bittimsu mooraa keessa olii gadi bittimsu yookaan immoo koppii godhanii telegiraamiidhaan imeeliidhaan meesejiidhaan qormaatuma kan bara darbee yookaan yeroo kaanii fuudhanii daddabarsuu danda'u. Akkas jedhanii hin bahe qormaatii hundumtuu dhuguma jedhee hin bahe jedhee dubbisuu isaas maal isaas inni isaa oduun isaan babal'ata qormaatii inni jedhame sun inni qophaa'amuuf sun yeroo dhufu garuu kan biraadha. Kanaaf haala lamaan nu goomsuu danda'u barattoonni tokko arguchuudhaanii tokko qormaatuma bahee hin jirree waama lafa hin jirree baheera jedhanii odeessuudhaan akka abdii kutannoo kan dubbisan nu gochuu. Inni biraa immoo kan bara darbees barachaanus ta'uu danda'a qormaatuma fayyuma lafaa fuudhanii koppii gochuudhaan daddabarsuudhaan kun qormaata isaa borii saftaan qoramnuudha jedhanii deebii fakkeessanii raabsuudhaan akka nu hin dubbisne gochuu danda'u. Kanaaf odeeffannoo nuti fudhannu odeeffannoo gara beekumsaatti gara waa hubachuutti gara of danda'utti kan nu geessu ta'uu qaba. Odeeffannoo fudhannus immoo kan laannus kan fudhannus maddasaa beekuun dhugummaasaa beekuun barbaachisaadha. Arganneef jecha yoo itti fayyadamne ta'e ofuma keenya balaarra buusuu dandeenya waan ta'eef kanaaf akka barataatti mooraa keessa yeroo jirru yeroo barannu odeeffannoo barbaachisoo ta'an beekumsa kan nuuf kennan haala baruuf barsiisuu keenya keessatti akkamittiin socho'uu akka qabnu kallattii kan nutti agarsiisanii maddoota sila caqafaman hundumaa fayyadamnee irraa argachuuf dhama'uun barbaachisaadha. Odeeffannoo yeroo argannu immoo maddasaaf dhugummaasaa adda baasuun barbaachisaadha. Odeeffannoo arganne hundumaatti immoo fayyadamuun barbaachisu. Odeeffannoo funaannachuun guurrachuun barbaachisaa ta'ee utuma jiru filter gochuunis immoo murteessaadha waan ta'eef bara odeeffannoo kana keessatti odeeffannoo irraa fagaannee odeeffannoo irraa dhabnee duubatti hafuunis nurra hin jiru. Dura buunees odeeffannoo sobaatiinis fuulduratti adeemuun nurra hin jiru. Akka barataatti odeeffannoo barataaf barbaachisu fiixaan ba'umsa baruuf barsiisuu keessatti fiixaan ba'umsa kennuuf bu'a qabeessa taasisuu danda'u funaannachuun itti fayyadamuun haalaan baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf egaa gorsa koo guyyaa har'aa keessatti nama odeeffannoo ta'uu kan jedhu bal'inaan wajjin kaasnerraa barataan mana barumsaa baratu keessatti mooraa baratu keessatti odeeffannoo gahaa ta'e maddoota jedhaman fayyadamee funaannachuun irra jira. Odeeffannoo funaannate immoo filter rifaayin godhee isa barbaachisaa ta'e qabatee isaan barbaachisne calalee gatee itti fayyadamu. Garuu dhabiinsa odeeffannootiin konfiyuuzinii keessa galuun qabu aktiif ta'uun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu isinii dhiyeesse. Isinis kanarraa barumsa guddaa akka argattan haalaan akka itti fayyadamtan abdiin qabaa. Kan har'aa asuma irratti dhaabna. Viidiyoo kana hordofaa, subscribe godhaa, share godhaa, haalaan itti fayyadamaa. Mata duree sattaanutti hanga walitti deebinutti asuma irratti dhaabuun jaalladhaa. Kun yuutuubii
Gumii Raayyaati. YouTube Gumii Raayyaa haalaan hordofaa, itti fayyadamaa, galatoomaa.